prospecti carraan nuti qabnu kan guddifachuu irra jiru waliigalaa mahaadha jettanii positive negative aspect waan nu gara fuula duraatti ta'uu isarra jira jettan keessa daftanii kooyinii gootanii isa kanarratti manni kun yoo mari'ateera irra bu'aa qaban fakkaata malee ammoo different gochuutti fudhatiina maaliif barreeffannee itti qophooftanii dhufnee nu walii keenya gidduutti immoo wal beekna gargaarsa humanitarian aid taabee miseensuma keenyatti gochaa ture gargaarsa waraanaas miseensuma keenyatti gochaa ture gargaarsa ishee miidiyaatti xiqqoo waan garaagarii kan godhus miseensuma keenyatti gochaa ture wanti hojjetame miseensa kana keessatti waan hojjaa miseensi kun immoo kan itti rakkate waa baay'ees qaba silaa kan godhame acknowledge goone kan inni itti rakkate sanamuu maaliif akkas ta'e jennee kan itti mari'an gabaasaa kana keessaa isa bahuutiin isa kan fudhattanii dhufne isin garuu immoo ta'eera wanti baay'ee hojjetameera akka nagatiif gadi buufnee ilaallus miti ammoo gara malee isaanii kanaaf akka marii nuu tolchaa dafaa akka waa fannee ba'a. Hai, baay'ee keessumaa dan jedhanii kana keessatti akkam jiru fudhadhee jechuudha. Keessumaa karaa dinagdee ilaalchisee barnooti yeroo kanatti biyya keessatti rakkoon yeroo baay'ee waa'ee waraana kana yeroo haasofnu waraanni kun akkasii jiru garuu nama dhufu nama hundaa waraana kanatti bilbilee asxaan duwwaa kan ta'an iddoo adda addaatti bilbilee ijoolleen lol erbusheen gaafa jedhamu kana ta'u yeroo lolli jalqabee jiru baay'ee waraanni keenya hubame kan hubamee jira kan immoo malaa'ee wallaansa barbaadu ture mana lafa hakiimonni waraanaa kuni wanni referii barreessan kana mana yaalaa sana kan itti wallaanamanii birrii Itoophiyaa kuma jaatamu gaafatan. Namni qondaan guddaan kuni waajjira fayyadamee dhaqee ijoollee rakkatanii du'arraati oolchuun jira horii hin qabdu jennee gaafate yoo jira. Achi jaalchalaa yaadata inni mataasaa keessatti ol fudhateera. Maal goonani haasaan sun hamilee kostee gadda itti dhagahamsiise jechuudha. Itti dhagahamsaanii maal jedhee deebii sun qondaan kana godhatee jaalle ani beeku nama akkam ijoollee miseensota keenya baay'ee horii gurgurtaan sanii dabalu buusu garuu ofuma kootii fi dolee bashannanaa ergaa jedhe. Meemmoo warra itti baay'ee sin sodaanne moo hin sodaanne yeroo hundaan sodaanne meetti bilbilee gaafadhaan jedhe. Jaallu addana jiru maqaa isaa yoo waan baadhe yeroo hundaa kan wajjin umurii ijoollummaatti yommuu taane yeroo itti horii isaa tokko isaanii Dr. Getaachoon 500 kennaa jedhe. Achi booda Dr. kana jaalcaalaan humna isaatti keessumeetu almost gara doolarii 2,000 guyyaa lama sadii keessatti maddisiifnee ergine gammachuu horii ishee kun 200 jechuun birrii Itoophiyaa gara 2,200 ta'an fakkaata. Gammadaniitu kunoo amma dabarsinee nutti hojii ta'an. Isa amma Dr. kanaaf maaliif dubbataa Dr. Shukuu kanaaf baay'ee miseensi keenya akka baay'ee olii ta'e ishee akkasii kana atiillee keessatti qooda fudhattee ta'an sana yaada doonii itti lama baafte kan faanaansii kun rakkoo qabsoo kanaa ta'e dhaabi kun bututee wal nyaatee diinatti gala akka ilaalcha yaana goonaatti. Kanaaf waan akkasii kana saantima tokkollee gabaasuu irra amma hin qabda akkuma asitti dubbattee garuu kan gabaacha keessa akkuma jedhanii garuu turre jira kan namni maal hojjechaa turtan because qoodi keenya cimaan tokko karaa faayinaansii kana achi keessatti abbaa dinagdee hojii walii gootanii kana gashiin sirra ture gara fuulduraatti akka irraa nafnee jechuudha. Baay'ee fayyaa ta'a. Ka duraa jalqaba hoggaan fuudhu
wanni amma isin kun foormaali miti tartiiba isaanii eegganne jechuudha. Tartiiba isaanii eegganne jechuun akkamuma dooktarii caalaan kaayan sanitti gabaafamee nyaata fadhee deemaan godhe dalagame konya shan qabna. Konya shan keessaa afur tartiibaa waliin godhatanii isa sanitiin itti quufuu danda'e anumaa fi jaallatis rakkoolee wajjin bareedneera. Biraan irra kunis immoo ittisuuf hin deemu yaada keessa fudhadheerra akka madaalaatti akka namatti fadheen isinillee galatoomaa kabira wanta hojjetan kutaalee keenya wal hojjetan waan hedduu kan saafaa hojii kan gargaarsa maaliitii kan gaarsa jedhu isaatu tartiibaan kaayamee gabaasa abbaa isaa qaba. Kanaafii bakka adda addaa akkaasu jira akka walii galaatti waan jaalallaan walumaa rakkoo qaba. Ijaan isin immoo gara biraatiin deebi'ee walii waan goonee qaama guddaadha waan isa dalagan. Fakkeenyaaf kan inni irraa Januwaarii gaafa tokkotti fakkaatan kuma 20 walitti qabne. Caasama keenyaan deeme jechuun miseensota dhaabaatu as keessa humti argachuun qabu waan sadarkaa addunyaatti godhame jechuun irraa qabee malee achi wanni dalagan muraasni guddaadha. Deemee deeggartuu immoo Januwaarii 3 immoo meeqa Juun 3 immoo waan akkasii walitti dhufnee gara kuma tokko walitti dhufnee irra dhaqqabsiifneera. Inni kun immoo kan atileetu jettu sana duuba waan dhufeedha shaffisaan dura qabaa jaaree kan achas deebiidhaa biraa hedduu. Isa kan orgaanaayiz goonee tuffachuu biyyeessuun sirrii miti yaada keessan fudhattee fuula duraan immoo goona. Daataadhaan immoo kana jennee kaayuu sana goonaas turreedha. Immoo kanan ilaale nuti hundi waliin baratee maal jenneeti waan du'a kana waa kana jedhanii okay fudhatee irraa eegaa keessanii Dr. Gizaa'u jadi kerja dokter jalan, bayar awam dirawat hawa sumada itu dukannya, hawa itu nih, itu awal orang kekonya itu sama kita juga setuju, beberapa anak terbenam ikan, maupun hawa jiwa kaisan ibadah, nanon, reformasi itu kan, jole misalnya kayaknya kan jarang hawasan tidak ada oleh itu. Memang dia saja sih. Waktu kuku kamna alam lima juga ada kejadian haji itu disebut di kaharne. Akak haji apa teman? Berarti di yang kata mau ibadah wajib boleh. Akhirnya kan itu. Amoga aku akhirnya tidak tahu. Karena nano saya pun waktu tayo itu. Dua berada kan negara kita terpuruk berada berarti kalau itu kan hanya itu dan itu kita kawal juga warawasa sesuatu bola. Masa ini untuk terpengaruh musyawarah nabi malam jauhan tahu akan nabi mana akan kau nabi hutan sudah dia itu belum itu sudah dapat. Hal kasih tua bola susu itu wajar. Walau tidak ada memang kalau kamu bahasa pikirannya agar kerjaan gara kerja kofar ini aku korek ini teman pun ini kamu nih ada kamu makan atau apa coba lah terus ini boleh kami berkaya kayak gini saya sejak dan calus maka usaha berada dari Eropa asal itu wang boleh beli nanti orang bisa kawan dan jalan tu berjalan kalau bahasa boleh tidak kita tiba wajib bahasa jadi dah sisa ada bisa saya bagaimana kita tadi pada sisi berarti yani itu akan sini jadi nggak seperti nanti udah ada dokter Gizawa ayo uang berapa nih hello galatoma nama itu ya kesan recognize juga itu kalau sudah ya itu sangat berbaju jika wan atau warga itu lebih berwasa warga katakan kawan ini berat kopane dijadikan apa kan kiat gawas anak terkabar berada di gawas menjadi sisau pada amat gawas menjadi akal gawas ini ya juga ada kamu menulis saat ini pun hanya masa menako kasawal lalani lupun awalani jadi ya ini kasawal lalani lupun
wanti akka boontu nu mul'isite. Walakkasaa of fakkaatti wal jalatti qabanna maaliif boona nama keenya qaama tokko waan taane ammas immoo abdii qabna namoota nu kan jirre boona duraa isaan ta'a. Isa kanaaf barreeffama sanaan haala gabaasa addaadhaan dhiyeessuu suni kanarratti wanta deebisnee nuti saba akkasiidhaan uumu tokko yoo jiru akkuma sana miidhagee kan fudhannu. Elaa akka waan bakka hundi keenya hubannu hundi keessan hundi hedduu hojiin hin hojjetamne miti. Hojii hedduutu hojjetama. Ani rakkoon koo caasaa eegamuu qaba. Instituushinii qoteetti ta'uu qaba. Kana yoo baay'ee raman godha. Wanti hojjennu yoo institutionalize hin taane caasaadhaan yoo hin dhiyaanne akka maal nama wayii tokkotti birgeedeellee shukata addeera. Kanaafuu namni sun loltuudhaaf diina miti. Garuu mana wataadaraa keessa jiran koodii qaba. Kan ijaarsa warra mootummaa maali kanaati. Iddoo isaadhaa ba'ee leenjii keessaatti bakka biraa yoo deeme akka keenya waan nama beekaa ursoo karaa komaandoo masaltanya kan jedhamu jira. Cintanuu training fudhadhe. Yoo fudhadhe maa fudhadhe dina gaafate na yeroo waan isin deemu. Iddoo sana keessaa akka caasaatti bakka biraa yoo deemte ganneessa bara jedhamu jira. Bakka jirtu sana sirriitti yoo hin himne diina birgeedeellee shortaa jira. Garuu sun diina miti. Kanaaf caasaa sa'aadha inni ba'ee jechuudha. Eegumsaa baawundarii qaba. Wanti godhaa jiru hawaasa keenya keessatti karaa kanatti sana hin hojjetamaa jira. Isa sana garuu akka caasaatti nutu abbaatti ta'uu tura jira. Hawaasa kanaaf abbaan adda bilisummaa Oromoo. Akka nagahootti hawaasa UK keessatti hawaasa UK guddaa akka shaariitis reejistar ta'ee London kan jiru kan ijaarame bilisummaa Oromoo. Eessaa fidee ijaare seenaa isaa nama ijaarsiisa. Hawaasa Habashaa Itoophiyaa jedhu keessaa baasanii ijaare fuudhanii hawaasa Oromoo jedhan. Oromoon achi keessaa inni ture hawaasa Itoophiyaan koominiitii kan jedhu keessa. Malee Oromoon ofiisaa knowledge bilisummaa Oromoo alatti ofiisaa walitti beekaa jiru. Abbaan hawaasa kanaa adda bilisummaa Oromoo. Of course hawaasa abbaa hundumaati. Garuu specifically yoo broksinee himuu barbaanne hawaasuma jedhamu kana iyyuu sababni inni itti ijaarame saba bilisummaa Oromoodha. Ambiraan ta'u keessatti faayidaan isaa maal isaa ta'u kana jala isaa irraa walitti. Kana jechuun hawaasni abbaa hundumaati beekamaadha. Uummata abbaan hundumaa dhaaba siyaasaa abbaan hundumaa. Garuu nuti hawaasa keenya kana keenya isaa ture gaafatama qabnu kana dhabne waan ta'eef hojiin immoo hojjetamaa jiru waan ta'eef akkamiin isa kana akka keenyaatti gaafatama caasaa jalatti ijaarree hojii hojjetame sana humna taatti godhannee finnee asitti gabaasa. Nuti achi keessatti imminent waan keenya ga'een keenya hawaasni akkuma adda addaatti ijaarame isa kana finnee gara caasaatti gara abbummaatti gara kallattii galma itti deemaa jiru barbaadu sanatti luuccessuu irrattii fi consistency yookaan walitti fufeenya qabaatu gochuu sana irratti akka hubantoota jirrutti qonnaa keessatti kutaa keessatti hanqina waan qabnu isa sana jala qabne malee isa sana akka abbummaatti hojjetameera kan godhe jechuun ni dandeenya. Garuu waan sin jette hundi ijaasa godhata isa sana raashinaalaayizii gochuu miti akkuma yerootti godhanneerra kan dabaluu fi hedduu galatoomaa. yaada addaa yookaan gaaffii waan jettanii yoo jiraatu tarii silaa haa ta'u malee amma waltajjii kun xiqqoo sararaan alas yoo ta'eera ta'e sararratti deebisuu qabna. Komantoota kan fudhanneerra hanqinni hin jira jechuudha. Hunduma keenya as jiru fudhanneera sanas haa ta'u malee moor kana booda yeroo qabu moor effektiif gochuudhaaf amma ta'e
mariileedhaaf tuqaalee yoo ta'an lafa kaawwannee tarii dura laaqana wayii nyaannee jabina keenya akkuma jiru kaawwannee hanqinoota keenya irratti maal faalaa kan jedhus yoonis gaariidha inni yaadna jechuudha. Laaqana nyaannee sana booda tarii shukutis nu dhukaam as nu baatee tuqaalee jiran irratti marii bal'isnee yoo goone walumaa gala waa lafa kaawwannee sana booda ibsa jennuuraanis yaadalumaa xumuratti goone jechuudha. Garuu effektiiv goonee waa mari'achuu ni qabna jechuudha. Kana Dokter Fiduciari kan hawaasa kana maali? Kan hawaasa keenya kan kutaalee kana koomatti qabxii lama sadii waan itti yaaddan eegaa nu fuudhaadhaani. Dokter Fidu yaada furmaata waan waliigala dhaabaa koomatti dhaadhaneessa keessan qabxiilee lama sadii kan nu jedhani waan maree hunda jaalladhaa taatee jira akka furmaataatti waan waliin jennu jira. Isa kan keessan koomatti nu haayaati. Yeroo deemne ati boodaan Dokter Fidu kan isaati. Dhiifama. Yeroo waa'ee gabaa kana furtuunis hojii kaasaman keessatti kan haalli ta'uu barbaade yeroo gabaasa ishee akkaan gabaasa aadamu immoo nitiraagaa ta'u immoo hojii jira ishee kana. Okay, dhimma irratti Dr. Shukut Hasan wantoota tokko tokko mariidhaaf akka ta'utti qoonnoodhaa yaada gaarii tokkoffaa gabaasa keenya irrattis gaaffiin adda addaa dhiyaachuun irra jiraata. Innis kaalifaayii yoo ta'e akkuma rakkoo hin qabu isarratti mari'anna. Lammaffaa irratti immoo qoreen kun hin beeknu seen caalumaan dhufnee miti as ji'oota afur shan durarraa kaasneedha haala adda addaadhaan mari'ataa kan turre qoreen kan qindeessu qoreen ijaaramee jira isa sana keessatti mari'ataa kan dhufne hedduu isaatu jira. Kanaaf waan irratti mari'annu rakkina fi laafina qabnu kan wal fakkaatu hundi keenya ajandaa tokko ta'eera. Isa kana warra kanaa booda dhiyeessine irratti mari'achuu hin dandeenye. Inni qabnu mari'ataa kan dhufne addatti waan haaraa mari'annu hin qabnu. Inni kun mariidhaaf kan nuuf fayyadu taanaani in fact gaariidha. Isa kana nuti dhiyeessine isarratti mari'achuu hin danda'amu. Hanga ammaatti kan irratti dubbatames gabaasa kan irrattis mari'achuu hin danda'amu. Sana jedhame tartiiba sagantaa sana deemuu dandeenya jechuudha. Isa amma jaallayyaan jedhamu ammaa waa'ee gabaasaa waan ta'eef namni silaa wantanii umutii marii gurguruu yaadatu jedhee ture amma yaada gabaasaa waan ta'eef yaadatu kan gabaasa keessatti aanafamuu qaban jiru. Nugummaa maadaan hojii jalqabnee qabuudha. Karoora baafatu jechuudha. Karoora waggaa dhufan keessatti maal hojjennaa kan jedhu karoora kan baataniitu karoora sana immoo jechastanii maal hojjetu jecha yookiin keessatti dabalanii yookiin jecha wanti maqaan sun hojjetamee yoo hojjetamee yoo hojjetamee ta'e akka ta'e maal ta'e hojjetamee lafa keessoo jechuudha. Inni kun qaama kennaa jechuudha. Akkaataa karoora irraa keessatti immoo kan hin hojjetamne maal ta'e gaggeessuu maal immoo hojjetame maaltu jalqaba waan akkaataa sana reesitni kun fakkaatu isa kan akkaataa ta'e isa jaallatanii immoo ta'e oollatanii isa irratti hojjetanii karoora baafatanii akkaataa tartiibaa yookiin akkaataa tartiibii aansarsa lafa kaasanii irratti immoo hojii jalqabu jechuudha. Ammoo hojii isa teenyuu kana hojjetame adeemaa hojii rooshuudhaa fi danqa ta'e lafa bakka kaasanii danqa gargaaruudhaa fi
miti fayyadamtanii waan itti fayyadamtan kana fakkaatanii isaan hojjettu hanga tokko immoo hojiirra oolchatu jechuudha. Hanga tokko immoo maslaqaa jechuudha. Abaa kan jeegaa inni shorta jechuudha. Jeegaa sana keessatti waan hanga sana immoo waggaa dhiyeessuudhaaf waan deemtanii karoora kana keessatti gabaasa kana keessatti maaf deemuu qabaa kan jedhamu kana akkanuma jedhamee waggaatti gabaasa ishee karoora keenya waggaa kana ture isa kana kan ittiin milkoofne kana maalitti fayyadamnee akka milkoofne nu jedhanii itti fakkaatu jechuudha. Kan immoo karoora dhabnee kan ture ji'a ja'a keessatti immoo deemee nuti doodhu sababa ittiin karoora dhabnee lafa kaa'anneetu akkaataa itti irra aanu immoo ammas deemee karoora keenya baafannee isa kadhatu jenne ammas feerii wanzanaa keessaa immoo hangana itti milkoofnee irratti lafa kaa'atu. Isatti milkaa'uu dadhabdan immoo kanaan hin qabne baay'ee itti lafa kaa'ne sana hojii hojjetu danqaan isaa immoo kana jettaniitu gabaasa waggaa akkasitti dhiyeessitu. Kanaaf hundeensaa karoora taatanii karoora sana irratti hojjechuun ji'a ja'a argamu sattaanitti immoo hir'aanuudhaan waan karoora qixxeessitanii lafa kaa'atanii waggaatti isin dhibuu jechuudha. Akka itti ibsitu jechuudha namni beekasitti hojjetu falastiin malaa jechuudha. Falastiin gasa dhugaatti akkaataa itti irra aantanii waa irra aanu dadhabdan sanaa akkaataa irratti aanu dandeessanii namoonni mul'atanii qaba jechuudha. Akkasitti hojjetan ta'e. Kanaaf gabaasa keessatti maaltu galamuu qabaa jettanii lafa kaa'achuu akkasuma ta'e gaarii yeroo hundaa hojjetan gaarii qabxii kan dhabbata. Iko inoy ni opsa. Inoy ni opsa.